Tefana shifee liigiin jaallatamaan addunyaa Premier Leaguein England itti feeti jira ho'ee itti fee jira keessattuu deeggartoota hedduu biyya keenya keessaa kan qaban Arsenal, Manchester United, Liverpool, Manchester City dabalatee ga'umsi isaanii kan Arsenal malee fulla'aa miti yookiin mo'amuu kitaaboo consistency qabaataan jiru Arsenal garuu waggaa dheeraan booda bara kana garee waancaa ni fudhata yoo xinnaat Premier League England fi Champions League keessaa bara itti fudhachuu danda'u jedhamee kan eegamaatee jiru ga'umsi kilabichaa immoo kanuma mul'isa kaleessa Turf Moor irratti Burnley gool 2-0 injifatanii jiru Victor Okoresh daqiiqaa 14 irratti kubbaa rukuttaa rugaarraa rukutamte kan galchee Declan Rice daqiiqaa 35 irratti egaa kilabichaa amma cimina isaa dadhabina isaa caalaa cimina isaatu caala waa'ee cimina isaa yoo dubbanne gaarii natti fakkaata Arsenal hanqinni isaa kana maaliif kilaboonni biraa liigichaan jiran hanqina baay'ee qaban waan ta'eef hanqina Arsenal lakkaa'uun ammatti waan madaalan akkaasu didee fi tapha kaleessa irratti illee kanuma kan argine kilabichi goolii hedduun galchuu jedhameeti komatamaa kubbaa dhaabbii qofa fayyadama kunuu cimina isaati tooftaa taphaa bara kana Mikel Arteetaan qabatee dhufeedha isaan alammoo kubbaas to'atee injifataatii jira amma gaafa goolii 1-0 yookiin immoo garaagarummaa goolii dhiphaatiin Arsenal injifatu taphni Arsenal hawwataa miti jedhama garuu position yookiin kubbaa eenyutu dirree keessa possess godhee more to'atee taphate jettee gaafa ragaa yookiin daataa laaltu kan Arsenaltu caalaa jechuudha so mee tapha kaleessaa irratti Yokoresh gara goolii galchuutti deebuun Rice qixa sanaan goolii hawwatuudha kan galchuu danda'e boqonnaa dura kan fixatanii dirreedhaa ba'anii Arsenal tapha 9 walitti aansee injifatee jira taphoota hundaan ga'umsi kilaba kanaa adda sadarkaa gaariirra jira jennee kaasuu dandeenya Arteetaanis kanuma kan dubbate tapha booda maal jettanii Premier League England bara kana deeggartoonni Arsenal waggaa 22 gaaniiru obsaan eeguun isaanii mataan isaanii garichi daran obsa waggaa 22 kana isaaniif deebisuudhaaf kutatee hojjechuun isaanii tariiti Arsenal bara kana milkaa'insa addaati jettee kaasuu dandeessa akkuma tu jalqaba kaaftee Arsenal jechuun bara kana maal akka ta'e amma hidha humna ibsaa maddisiisu gaafa hiitu bishaan hanga humna ibsaan keetii si barbaachisu sani yoo isa baay'ee ta'e yeroo itti dhagatti gadi lakkisanii deebisanii cufan akkasan Arsenal bara kana waan isa barbaachisu goolii gashannaan balbala isaa cufachuu danda'a deebisee balbala isaa immoo namuu deebisee rukutuu hin danda'u rukutuu mitu kallattii balbala isaati irratti kubbaa yaaluu yeroo itti ulfaate irra ga'eera Arsenal bara dorgommiidhaa kana kun Arsenal eessatti hanqina qabaa hanqina isaa caalaa cimina isaa natti mul'ate isa itti isuma sirriidha amma Arsenal isa kana wanni itti ibsitu qabu sarritti isaa hanqina qabu goolii eegan hanqina qabu taphoota torbaan Premier Leagueedhaan gooliin itti hin galle Arsenal taphootaan goolii gashaa jira qabxii 3 fudhatee deebi'aadha kan jiru kun garee Mikel Arteetaa bara kana kan baroota darbaniit irraa wanta adda taasisu kan irratti argisiifne tapha kaleessatiin akkuma tuu kaafte kubbaa to'atanii taphataniiru kubbaa kallattii sirrii eegde irra deddeebii yaalaadha kan isaan jiranii wanta kilaboonni biraa hin qabne cimina garee biraa hin qabne Arsenal ammoo addatti dhuunfateera goolii kallattii ittiin sitti galtu hin beektu kan Arsenal morkattoonni isaanii amma Yokoresh kubbaa miilan yookaan immoo tapha kubbaa qabatanii position isaan kallaluu kennanii goolii nurratti gashaa jettee hin eeddu Declan Rice goolii gashaa yookaan immoo average easy'dhaan jettu hundumti isaanii goolii galchu taphattoonni isaarratti isaa lafta irrattis qilleessa irrattis kubbaan Arsenal goolii ta'aa jira jechuudha bara kana kun kaleessa kan isaa irra deebiin mirkaneessan kubbaan qilleessa irraa yookaan immoo rukuttaa dabbiif rukuttaa rogaati irraa dhufu immoo Arsenaliif takkaa'u sarara peenaalitii keessatti goolii akka argachuuti yookaan goolii eegaaf taphataa sarara fuulduraa kallattii fuula akka walitti dhufeetti ilaalu jechuudha kubbaan rogaa Arsenal akka peenaaliitiitti ilaalamaa amma kaleessa goolii 12ffaa rukuttaa qilleensaa yookaan set piece kubbaa qilleensatti irraa dhaabbitirraa kan isaan gaashan kaleessa kana keessa 8ffaadha kubbaa rukuttaa rogaa koornaan isa jennuusa irraa qofa kaleessa kan Arsenal gashe kilabni biraa kana hojjete matwaanuun jiru kun seenaadha Premier League England keessatti kilaboota kamiinuu waliif faallan kubbuma yookaan gooluma Arsenal galche 18 galche bara kana 18 keessaa 10 rukuttaa rogaatirraa kan qabde
hangam garaagarummaan baay'inaan kubbaan Arsenaal kutaa roogaatirraa akka jiru kan namatti agarsiisu yookaan immoo qilleensarraan akka namatti agarsiisudha. Kaleessa akkuma tuukaafte Arsenaal kubbaa dhibbeentaa 53 ol to'ateera. Tapha kaleessatiin gooliin tokkollee namoo irratti hin yaalamne. Kan nama dinqu Barnilee jalqabbiin isaa gatantarus taphoota lamaan darbaniin garuu fooyya'insa kan hin qabu ittisa jabaadha qaba. Bara darbe ammoo shaampiyoonshiippii Ingilaandiin yoo ol guddatu taphoota 46 goolii 16 qofatu itti gale. Ittisa akka qabu garee ittisuu danda'u akka ta'e kan ittiin akeekanidha. Kana Arsenaal kaleessa cabsee yookaan immoo saaqee balbala isaanii kanaan goolii gashee qabxii 3 fudhatee deebi'eera. Morkattoota waliin yookaan warra isaa waliin morkatan jiru waliin amma garaagarummaan qabxii jiru qabxii 7. Hangam garaagarummaan qabxii 7 tapha kurnaffaarra ta'us imalli Arsenaal ifatti kan ittiin akeekudha. Erga Liverpool mo'ame Arsenaal matumaanuu hin mo'amne. Erga fulbaana darbe Newcastlein gooliin itti gale Arsenaal irratti gooliin hin galle. Imala Arsenaal bara kana ittisa jaba goolii galchuu sarara fuulduraati irratti waa baay'eedhaan ammoo Arsenaal bara kana barri kan isaati wanta jechisiisan keessaa isa tokkodha. Inumaayyuu warri kun osoo jaboo ta'aniyyuu jabummaa Arsenaal kan harkaa dhaabuu akka hin dandeenye namatti agarsiisa bara kana kan itti ilaaltu ta'e. Warri kun amma kilaboonni isa waliin morkatu jettee City, Liverpool akkuma jalqabbii isaanii bara kana gara duubaatti kan isaan itti sigigaatan Liverpool mataa isaa kaleessa taphoota liigichaa 4 booda gara injifannootti kan deebi'e Manchester Cityin Engadda Aston Villa dhaan mo'amee duubatti kan irraa hangate Manchester United walitti fufiinsan tariiti morkataa ta'aadhaaf fooyya'insa as dhiyeenya taphoota arfaniitiin xinnoo ishiin humaayyuu qabxiillee gachisiisuu danda'a warra jedhaman keessaa tokko ta'us innis itti fufiinsa sanaan qabu. Walitti fufiinsa kan qabu Arsenaal ta'uun isaanii bara kana dhugumatti waggaan 22ffaa isaanii kabajaan yoo xinnaate Bukaayoo Saakaan tapha kaleessa kanaan dura waa dubbatee ture osoo hin injifateen ture. Bara dorgommii kana yoo xinnaate waancaa tokko malee akka hin xumurre natti mul'ata jedheera. Kun ragaan isaanii ifatti kan inni akeekudha. Egaa kaleessa Victor Yokeresh goolii arfaffaa Premier League England galchee taphoota goolii jaffaa Arsenaal kan inni galche moo walii gala. Kun taphatichaaf xiinsammuu akka ta'e Mikel Arteetaan baay'ee dinqisiifateera taphataa kana kaleessa baay'ee saffisaadha qaba. Kaleessa immoo dhaabbatee eeguu qofa osoo hin taane fiigaadhuma ture akkaataa inni kubbaa qarqaraarraan bayeetoo fudhatee gara keessatti seenuudhaaf fiigu. Taphataan kun saffisa akka jijjiiramee hanga ba'utti dirree keessatti si'oomina guddaa taphataa qabu ture. Arsenaaliif barri kama isaati jettee kaasuu dandeessa. Kaleessa taphni eegamaa ture kan gareen Arne Slot taphoota Premier League 4 booda gara injifannootti itti deebi'edha. Arne Slot tapha booda yaada kennaniin dhiphuu keessa akka turan numaayyuu san dura teessoon leenjummaa isaanii jalatti socho'aa jira jedhamaa ture. Garuu torbee 4 booda injifataniiti jiru. Saniif fakkaata deebii kan kennanii deeggartoonni keenya gaafa nutti wacan yookiin nutti iyyanii akka nu deebinee of argannu taasisuudhaa fi galatooma waan jedhudha. Isaaniif tin fakkaatu of course garuu tapha kaleessaatiin Liverpool gama hundaanuu caaleetti kan injifachuu danda'e keessattuu Mohamed Salah goolii 250ffaa isaati kan galche. Mo Salah gareen amma Liverpool qabate garee taphattoota ciccimoof keessatti hammate ta'us ammallee qindoominni akkaaf dubbatee jira tapha sana booda. Virgil van Dijk dhiphuu keessa akka turan kaasee jira. Torbeewwan afran darbe baay'ee yeroo ulfaataa ture yeroo dhiphina keessa turreedha jedhee injifachuu keenyatti baay'ee gammannee jira jechuudhaan kan dubbate. Egaa dhuguma dhiphuu keessa jiraachuusaa maaliif gareen bara darbe shaampiyoonii ta'e bara kana immoo taphattoota ciccimoo liigichaan kanneen akka Isaaq Faayikiti keefaaf keessatti hammattee injifachuu dadhabdu shaampiyoonummaa irra deebi'uu yoo dadhabdu dhugaa baay'ee sitti ulfaata baay'ee cima. Sanaan ala immoo rikoordii Premier League England 21ffaadhaaf fudhatanii rikoordii kana dura Manchester United waliin qixa qaban san fooyyessuudhaaf bara itti onnatan ture garuu gomsi isaan taphoota afran darbee mul'isan faallaa kanaati kaleessa gara injifannootti deebi'anii jiru. Liverpool fi barri dorgommii jalqabbii fi gidduutti gidduu osoo hin gahin fagoo osoo hin deemin harka gabaabbaadha. Haalli jalqabbii isaanii jalqabuma gaafa Liverpool paawundii miliyoona 50 baasu gareen Arne Slot waan biraa bifa biraatiin jijjiiramee dhufu akka qabu kan isaan ittiin akeekanidha. Maallaqni kun waan salphaatti hin baane taphattoonni dhufan tariitii umrii isaanii giddu galeessa keessa kan jiranidha. Dargaggootaan garee ijaaramuudhaaf kaayyeeffatanidha. Haa ta'uti haalli isaan ittiin taphoota walitti aansanii mo'ataman
dorgommii hundumaan taphoota torba keessaa 6 yeroo Liverpool mo'amu deeggartoonni Liverpool abdii kutatanii guyyaa tokko qeeqa fi jeequmsa leenjisaa sana irratti kaasuu dhabuun isaanii mataan isaanii amanummaa deeggartoota Liverpool garuu keessi isaanii shakkii akka qabu ifatti beekamaadha. Premier League Englandin taphoota 4 gaafa walitti aansitee mo'atamtu morkattoonni kan ka'e immoo gaafa injifatan inumaayyuu Liverpool keessatti maaltu ta'e Liverpool diigamaa jira xiinxaltoonni hamma Liverpool Arne Slot ofitti amanummaa dhabaniiru jechuudhaan qeeqni tammaataadha kan isaan ture kaleessa qeeqa kana keessaa isaan baasan waancaa Karabaawutiin Crystal Palace mo'atamaniiru torbee darbe kana keessa Premier League Englandin Manchester United mo'atamanii kan isaan dhufan kun Liverpooliif yaaddoo guddaadha. Champions League Europaatiin torbee kana Real Madrid waliin kan isaan qabanii haalli amma ittiin isaan eegalan isaaniif dhiphina hamaa keessa kan ture qindoominni taphattoota akkuma Mohamed Salah jee taphattoota ciccimoon gara kanatti dhufan garuu qindoominni yookaan ijaaramuun wal baruun yeroo akkaaf wanti agarsiisa. Mohamed Salah kaleessa goolii keessumattuu goolii eegan Aston Villaadha. Emiliano Martinez kubbaa inni kennaa kenneef jechuudha. Yeroo baay'ee goolii eegan kun dogongora inni uumuun Aston Villa yeroo itti gatii baasu ture kaleessas goolii kana galchee goolii 250 kan inni deebisa kaleessa akkuma balleessu hojiis hojjeta garuu hojjechuun kan kee bu'a qabeessummaa isaa qabxii ati dhumarra firii ati dhumarra argattuun ta'a balleessite erga wanti darbee hojiin hojjettu immoo isa balleesse saniif bakka buusuu hin danda'u wabii ta'uu hin danda'u. Liverpool goolii gasheera sana booda Aston Villa goolii gashuu hin dandeenye Gravenberch taphataan kun ifama taphoota sadeen darban Liverpool kan itti rakkate keessaa taphataan kun miidhamuudha. Kaleessa garuu deebi'ee yardii 20 irraa goolii inni goolii baay'ee hawwattuudha goolii inni gashee taphataan kun goolii biraa dabalee Liverpool injifannootti deebi'eera akkuma atuu kaaftee egaa Liverpool amma qabxiin inni qabu garaagarummaa Arsenal waliin qabu fagaatus injifannootti deebi'uu isaanii mataan isaanii faamileedha qabxii 18 qaba Liverpool yeroo kanatti sadarkaa sadaffaarra taa'eera. Arne Slot yaada jalqaba kaafsisan deeggartoonni Liverpool osoo kilabicha gadi lakkiftee deemtayu seenaa si keessaan baane si keessatti dhiisuu jedhe gaafa mo'amtu qixa baatu haala rakkisaa keessatti yeroo hundumaa si qeeqoo osoo hin taane si faarsuu taphattoota kana faarsuun taphattoota jajuun hamilee ta'uun aadaan Liverpool keessatti jiru aadaa bakka biraatitti hin baratamne baay'ee kabaja guddaa isaaniif akka qabu kan inni dubbate waa'ee Mohamed Salah dubbate goolii 250ffaan waa'ee baay'ee nama ajaa'iba jedhe taphataa sadaffaa Liverpool goolii baay'ee gashuudhaan Premier League'dhaan 188 qaba waliigala 250ffaarra geera. Mohamed Salah kaleessa isaafis Liverpool deeggartoota warra isa jaalatanis tariiti taphatichi akka kaka'uuf akka hamilee horatuuf ga'umsa ta'aaf jettee kanatti qabu. Dhugaadha Liverpool gara injifannootti deebuun leegichi morkii leegichaa akka hawwatu akka cimu gochuu keessatti gahee olaanaadha kan qabaatu maaliif ammatti Arsenal garaagarummaan inni kilaba sadarkaa lammaffaa waliin qabu qabxii 7 garuu har'a Bournemouth Manchester City kan injifatu ta'e garaagarummaan kun gara qabxii 4tti dhiphachuu danda'a. Inni kaasna boodarra ga'umsa garee kana maali ciminni isaa waan jedhu bal'inaan kan kaasnu ni ta'a. Taphni biraa kan Manchester United City Ground irratti Nottingham Forest waliin taphatee goolii 2 qixa ittiin xumuredha. Manchester United kubbaa Casemiro galcheen dursaa ture boodarra garuu Gibbs White akkasumas Savona gooliiwwan walitti aansanii galchaniin Nottingham Forest hamma daqiiqaa 81ffaa irratti Amad Dialloon galchuutti durfamaa ture daqiiqaa 81ffaa irratti goolii qixxeessituu galchuudhaan goolii 2 qixaan kan xumure. Manchester United wal qabatee taphoota sadan darbe Premier League'dhaan injifatee jira. Kaka'umsa gaarii irratti argama. Inumaayyuu barreessaan kubbaa miilaa John Snows namni jedhamu gaafa deengaddaa Manchester United taphoota sadii walitti aansee waan injifateef hin amanuu jedhe tapha itti aanu mo'amuu danda'a. So akkuma inni tilmaamee Nottingham Forest waliin qixa ba'ee jira. Gareen kun ammallee of course jijjiirama irra jiraachuun isaa waan ifa jirudha. Ammallee garuu morkataa liigichaa ta'uudhaaf yeroo akka itti fudhatudha kan namatti mul'isu. Ruben Amorim tapha sadan darbe irratti keessattuu akkaataan isaan Nottingham Forest Sunderland Manchester Liverpool itti injifatan kan baay'ee dinqisifachuu dandeessudha. Kaka'umsa taphattootaas kanneen akka Brahim Mbeumo ga'umsa gaarii mul'isaa turanii jiru. Tapha kaleessaa irratti garuu qabxii 3 milkeeffachuu hin dandeenye jalqaba irratti goolii gaafa galchu Manchester taphoota 4 itti aansee ni injifata jedhamee eegamus boodarraa goolii keessummeessuudhaan kan qixa ba'e.
deeggaraan Manchester United tokko taphoota shangafa walitti aansanii injifatan qofa rifeensa ofirraa mura jedhee kaleessa toora miidiyaa hawaasummaa irratti waa wayiin arge istaadiyeemii rifeensi guddaan margee keessan ol ba'e tokko istaadiyeemii kana keessa rifeensi yookaan Old Trafford keessa rifeensi margee akkasitti yoo guddateedhaan United taphoota shan walitti aansanii injifatu yaada jechuudhaan itti qoosaadha turani kaleessa guyyaa addaati ture Ruben Amorim waggaa tokkoffaa isaanii kaleessa ture Manchester United keessa ittiin qabatan isa kana kaleessa injifannoodhaan goolabuudhaaf seenaa isaa kana ittiin bareeffachuuf waggaa isaa tokkoffaa kana kabajachuuf akkas yaadee ture garuu hin milkoofneef inumaayyuu maal jenna losing possession isa jennu sani yookaan immoo carraa mo'amuu harka 90 keessaa dhumateef irratti daqiiqaa xumuraati irratti garuu goolii gashee ittiin qixa ba'e Manchester United kaleessa haalli isaan ittiin goolii sana gashan gooliin jalqaba Casemiro gashee kubbaa rukuttaa rugaa haalli ishee ittiin taate wal mormisiiftuu ture kubbaan rukuttaa rugaa ta'uudhaaf guutummaan guututti dirreedhaan ala ba'uu qabdi jedhame amma sararri akkas laayiniin jiru sun irraa guutummaatti ba'uu qabdi garuu Benjamin Sheikon kubbaan dhiitee taphataan Nottingham Forest Nicolo Savonan kubbaa kana tuqee qarqara irraa garuu osoo hin guutummaatti hin ba'in deebise gara keessatti abbaa murtee taphichaa garuu vaariin itti himame kubbittiin baatee rukuttaa rogaati jedhame yeroo sanatti Sandaayichi lolaadhaati ture kubbaa santu deebi'ee Casemiroon goolii irratti gashe innis haala kanaan Manchester United goolii gashe boqonnaa booda immoo caalee Manchester United ni deebi'a jedhamee yeroo eegamutti faallaa ta'eera daqiiqaa lama keessatti Nottingham Forest gooliiwwan lama Manchester United irratti galchee Morgan Gibbs White akkasumas Nicolo Savonan gooliiwwan isaan daqiiqaa 48 irratti gashaniin Nottingham Forest 2-0 dhaan dursuu kan inni eegale yeroo kanatti Ruben Amorim naasuu keessa seenee ture tariitii hinna'u kolfi amala kooti yaa jedhan malee kaleessa dhiphina keessa yeroo isaan itti seenan sanaan booda irra deddeebiin itti yaalaa ta'an turan taphattoonni Nottingham Forest gooliiwwan isaan yaalan goolii eegaan Manchester United Seeni Leemans goolii eegaan kun dhugumatti goolii eegaa Manchester United argateettee kaasuudha kan dandeessu kubbaawwan inni deebisee malee Nottingham Forest carraa yookaan cimina Manchester United qofaan qixa hin baane kaleessa cimina goolii eegaa kilabichaatiin qixa ba'e sana booda garuu Ahmad Dialloon kubbaa baay'ee hawwattuudha turte gooliin kun ammoo adduma kubbaa gara duubatti deebite osoo isheen lafan ga'in haalli inni ittiin qilleensarra deebisee goolii kana Ahmad Diallo ittiin gashe goolii baay'ee hawwattuu ture taphataan kun gooliiwwan inni yaalatiin ture kaleessa goolii eegan Nottingham Forest kan inni jalaa qole kanas ta'u Manchester United yeroo jalqabaatiif Ruben Amorim jala taphoota 4 osoo hin mo'amin kan inni ittiin imale waggaa tokkoffaa isaanii kabajataniiru amanamummaa abbaan qabeenyaa kilabichaa harka 25 amma 27 qaba jedhamu Ratcliffe haalli isaan waliigalteen isaan gara Portugal imalanii waliin dubbatan tooftaa addaatan ijaarradha jedhanii isa dubbatan amanuudhaan hamma ammaa tursiin isaanii isaaniif waan guddaadha waggaa tokkoffaa isaanii garuu kaleessa injifannoon kabajachuu hin dandeenye. Kaleessuma Brighton Hove Albion galchiisanii 0 Leeds United injifatee Welbeck akkasuma goolii tokko Gomez goolii 2 galchuu danda'ee jira taphni biraa kan darbii London Tottenham Hotspur fi Chelsea walitti fide gareen Enzo Maresca diree isaatiin ala Tottenham goolii Joao Pedro daqiiqaa 34 irratti galcheen injifachuu danda'ee jira. Enzo Marescaadhaaf yeroofis ta'u boqonnaadha jechuu dandeenya. Boqonnaa qofa osoo hin taane darbii London Tottenham irratti olaantummaa qaban Thomas Frank yaaddoon kan itti baay'ate ture kaleessa Chelsea kaleessa Sunderlandin erga mo'atamee dhufeen booda tapha kanaani sanaan dura immoo taphoota walitti aansee Liverpool faa injifatee garee dargaggoota qabudha kaleessa immoo darbii Londonin adduma turan dargaggoonni Chelseadha gooliin galte takka kan ibsituu miti haalli isaan ittiin Tottenham irratti yaalan James Gittens daqiiqaa xumuraati irratti bakka duwwaa yookaan goolii eegaa qofa waliin Joao Pedroon hatriikii hojjechuudhaaf cimina goolii eegaa Tottenham Vicaarioodhaan kan jalaa deebite taphataan kun osoo jennu taphoota 10 booda goolii gashuutti kan inni deebi'e kaleessa of baruudhaaf yookaan immoo kilabichatti akka jalqabbiisan kan inni ittiin ulfaate kanas ta'u garuu Chelsea olaantummaa darbii Londoniin qabu taphoota 11 darban keessaa 10 Tottenham injifachuudhaan olaantummaa irratti qabuun Enzo Maresca injifatee kaleessa qabxii isaanii lamaanuu 17 qaban ammaa fi garuu Thomas Frank kaleessa deeggartoonni itti iyyaniiru Tottenham taphoota darban 12 dirree isaatti irratti taphate keessa hin mo'anne hangam walumaa gala immoo dorgommii hundumaan gareen kun dirree isaatti irratti bara leenjisaa isa dura kan deeme Ange Postecoglou dabalatee taphoota gara 19 ta'an qe'ee ofiitti taphate keessa 3 qofa injifate
hangam riikardiin qe'ee isaanii irratti deeggartoonni dirree isaanii irratti injifachuudhaaf kan ittiin rakkatan baay'ee akka ta'eef kaleessa ittiin qeeqaa ittiin jeeqara turanii taphattoonni ammoo akka Jaavi Simoon goolii gashuudhaaf kubbaa kallattii sirrii eeggate yaaluudhaaf dadhabanii deeggartootaan qeeqamaa kan isaan ittiin turanii kanas ta'u garuu kaleessa The Blues Chelseadhaa fi hamma tokko hamileen deebi'ee fe'attee kaasuu dandeenya. Taphoota har'aa Manchester City ni irratti Bournemouth akkasuma West Ham Newcastle United waliin taphatan beeksisa baankii daldala Itoophiyaatiin booda walitti deebinaa 83-30 irratti ammas yaada keessan nuuf qooda. Barsaa Jinuunus Girboo Arsilixaa Kokosaarraa maamila keenya yeroo hundaati Arsenaal eenyutu waan jarraa dhaabaa jedhee Barsaa Jinuunus yaada keetiif galatoomi. Barsaa Jinuunus Tolosaa dhiifama Limukosaarraatiif gorsa waan dogoggoree fakkaate barataa Adam Girboo Arsilixaa Kokosaarraa innis yaada isaanuuf qoodeeti jira iddoo wal fakkaataa irraa nu barreessanii Aliyyi Abrahiim godina Harargee lixaa Naashanaan Dhugoorraa Liverpool injifachuu isaatti gammadee jira jedhee galataa fedhasaas godina Iluu Abbaaboor irraa waa'ee Manchester United dhukkubii mataa natti ta'aa jira jedhe ga'umsa fullaa hin qabu jechuudhaan kan dubbate kennaaf ta'us Wallagga lixaa Yubdoorraati tamsaasni keessan iddoo keenyatti hojjechaa hin jiru maaloo nuuf sirreessaa jedhe qaamni ilaalatuun dhaga'ee jira jennee abdannaa. Abrahiim Musaa Harargee lixaa ana bokkeerraa ani deeggara Arsenaalii waancaan kan Arsenaalii jechuudhaan nu barreessee Eebbisaa Duulaas godina Qeellam Wallaggaa Sayyoo Dambidoolloorraati Arsenaal barana waancaa ni fudhataaf abdiin qaba jedhee Taarikuu Damisees godina Jimmaarraati kan nuuf barreessee dhaggeeffataan keenya Barsaa Mallasa Girmaa'ee Wallaggaa lixaa aanaa Haaruu magaalaa Jiituu irraati innis Arsenaal shaampiyoonii ni ta'a jedhee jira. Kumarraa Taklees godina Iluu Abbaaboor irraa Abdoo Sheekis yaada isaanuuf qoodee jira. Abdulmajid Tijaanii Deeddoo irraa namoota nu barreessitan hedduu keessan keessaa muraasa kan maqaa yaamne qabxii taanutti ceenaa shifee har'a taphni tokko Itaaliyaa irratti tapha eegamuudha. Manchester Cityin Bournemouth waliin gareen injifatee ammaaf Bournemouth sadarkaa mara jiruunis sadarkaa lammaffaadha. Manchester Cityin kan injifatoo ta'e qabxii 19 gaachuudhaan sadarkaa lammaffaatti ol dhufuu danda'a. Garuu gareen kun barana Bournemouth addatti garee ajaa'ibaati. Jijjiirama kilaba kana keessatti dhufeef leenjisaan kilabichaa maqaan isaanii jalqaba irratti ka'uu danda'a. Andooni Areolaan bara dorgommii 2023-24 sadarkaa 19ffaadhaan xumuranii bara darbe sadarkaa 12ffaadhaan bara kana immoo ga'umsa ajaa'ibaa mul'isaa jiranii liigichaan akkuma Arsenaal tapha tokko qofaadha kan mo'amanii ciminni leenjisaa kana akkasuma garee kana iddoo tokko qofa jettee ibsuu hin dandeessu. Ga'umsi akka gareetti goolii galchuudhaaf carraawwan goolii uumuudhaan ittisa cimaa qabaachuudhaan akkasuma hamilee gaarii qabaachuudhaan taphattoota ciccimoo taayilentii yookiin kennaa addaa qaban garee kana keessatti mul'ataniin argaati jirru. Kilabichi bara kana waan addaa hojjechuu danda'a. Hirmaannaa Champions League Awuroopaatu milkeessuu danda'a. Akkuma bara darbe Nottingham Forest taatee liigichaa ture. Bournemouth bara kana ga'umsa ajaa'ibaa mul'isaa jira. Manchester Cityidhaafis qormaata jennee kaasuu dandeenya. Cityin torbee darbe Aston Villaadhaan mo'amee dhufe gara injifannootti deebi'uudhaaf morkata. Bournemouth immoo ga'umsa dinqii mul'isaa jiru kana itti fufsiisuudhaaf kan waliin morkatan tapha eegamuudha. Taphni kun galgala sa'aatii 1:30 eegalee taphatama. Tariitii Manchester Cityin kan baroota darbanitti fooyya'insa qabaatus walitti fufiinsa itti fufuu hin dandeenye. Aston Villaadhaan haalli isaa ittiin mo'atamanii akkuma tuu kaaftee Bournemouth bara darbee kilaboota jajjaboo imala waancaatirraa gareen dhaabe Arsenaal dabalatee kilaba kana ture kan bira kilaboota akka Nottingham Forest waliin baroota dheeraadhaan booda bara darbees Manchester City mo'ateera kilabni kun. Tariitii injifannoowwan baay'ee booda injifannoo inni Manchester City irratti bara darbe argateedha. Taphoota baay'ee Manchester City waliin taphatan keessaa si'a tokko qofaas dhiyoo kan inni Manchester City injifate riikordiiwwan isaa waliin qaban tarii hamma tokko fooyya'insa kan isaan qabanii akkuma tuu kaafte gareen kun garee baay'ee ijaaramedha. Bara darbeerraa qabee ammoo ijaarsi isaanii kallattii qabataa kan dhufe kan inni fakkaatu. Taphattoonni ciccimoon jiru. Kanaan dabalata ammoo taphattoota akka Daangoo Aawutaara fa'aa dabalataniiru. Garee kana keessatti taphataan kun goolii akka galchuu
Jastin Kluivert taphataan kun ammoo yeroo hunduma Bournemouth yoo ka'u goolii gashuu keessatti taphataan komatamni kubbaa mijeessuu keessatti taphattoonni kunneen Bournemouth Andoni Raiola irratti gareen kun jabaa akka ta'uu fi sababa taphattoota ta'an keessaa isa tokkodha. Kanas ta'u garuu Manchester Cityn yeroo kanatti immoo tapha kanaan amma garaagarummaan kun akka hin bal'annee fi morkiin kun morkii jabaadha. Etihad irratti ammoo taphoota as dhiyoo tokkollee injifatee hin beeku. Taphoota 8 darban Etihad irratti Bournemouth Manchester City waliin taphate 80 Manchester City injifateera. Manchester City tapha har'aatiin fooyya'insa qaba kan ta'e taphattoonni miidhamarra turan deebi'aniifiiru. Raya Cherki, Omar Marmush, Raya Ayat Nur, Husanov taphattoonni kunneen deebi'aniiru. Raya Cherkin dheengaddaa waancaa Karabaawutiin goolis galchee kubbaas mijeessee kennee ga'umsa ajaa'ibaa akka inni mul'ise taphata. Omar Marmushiif goolii inni mijeesse taphataan kun tapha kanatti deebi'uun isaanii Manchester Cityn tariitii iddoo miidhamaan taphattoota dhabesan hamma tokko isaanii bayyanachuu danda'a. Dheengadda Erling Haalandiif boqonnaa kennaniiru. Boqonnaa sanaan booda Haaland mataasaa goolii galchuudhaaf kaka'umsi inni taasifatu. Tapha har'aa kanaan taphni kun tapha baay'ee cimaa ta'e akka eegamu sababa itti kaasuu dandeessa. Pep Guardiola bara kana egaa goolii eegaan isaanis goolii eegaa cimaa akka ta'e dheengadda tariitii Aston Villadhaan goolii ittiin galteen alatti Manchester City erga inni Manchester Cityidhaaf dhufe yeroo jalqabaatiif Cityn kan inni mo'ame dheengadda. Donnarummaan erga Cityf mallatteesse. Cityn taphoota 9 dorgommii hundumaa walitti aansee mo'ataa ture. Sana booda dheengadda Aston Villa harka kennateera. Bournemouth irraa harka ni kennachiisaa kan jedhu gaagamanumaa kan eegamudha. Garuu tapha baay'ee walitti siquu fi Etihad irratti ta'uun isaanii tarii Bournemouthif qormaata jabaa ta'a jettee kaasuu dandeessa. Tilmaaman garuu taphni kun tapha baay'ee cimaadha jettee kaasuu dandeessa. Gareen Andoni Raiola Bournemouth bara kana taphoota torbee 9 taphate keessaa 5 injifatee 3 inqixabee tapha tokko qofaadha kan mo'ame. Qabxii 18 qaba. Goolii 16 garee faallaa irratti galchee jira. Goolii 11dha kan keessummeessuu danda'e sadarkaa lammaffaa irratti argama. Seenaa liigichaatiin bara darbee bara 2025 sadarkaa 9ffaadhaan kan xumuree fi qabxii 56 kan argate rikoordii ta'uudhaan kan galmaa'e bara kana seenaa san jijjiiruudhaaf malaatii kan jiru. Egaa taphni kun tapha akkaan eegamuudha jennee kaasuu kan dandeenyudha. Sanaan alaa tapha har'aa kana wal qabatee odeeffannoo taphattootaatiin Erling Braut Haaland tapha darbe irratti miidhamuudhaan dirree bahee jira. Tapha har'aa kanaaf qophiidha jedhanii jiru leenjisaan kilabichaa. Akkasuma sarara gidduu irratti Rodriin ammallee guutumaan guututti fayyuu hin dandeenye. Egaa taphataa kanaan wal qabatee keessattuu Rodriidhaan wal qabatee jechuudha. Taphatichi hagam taphataa murteessaa kilabichaa akka ta'e ni beekna. Egaa tapha kanaan jiraachuu akka hin dandeenyedha kan himamaatee jiru. West Hamis haruma Newcastle waliin kan taphatu ni ta'a. La Liga Spain kaleessa Madrid galchee 4-0dhaan Valencia kan injifate. Egaa kilabichi Alonso jalatti yeroo gaarii dabarsaa jira. Mbappeen goolii 2 taphaa fi penaaltiidhaan Bellingham goolii hawwattu Alvaro Corrales taphataan jedhamu akkasuma goolii 4ffaa galchuu danda'eeti jira. Har'as Barcelona ni taphata. Kaleessa osoo jennu Vinicius Junior penaaltii argate. Osoo hin gashiin hafee Xavi Alonsoon yeroo inni penaaltii sana dhabu bakka taa'u ol ka'ee leenjistoota gargaartota waliin miira muuffii aarii hamaa keessa seeneeti kan inni ture. Sana dura penaaltii Mbappeen galchee ture. Penaaltii lammaffaa akkuma argamteen dhaqee kubbittii fuudhee rukute. Summeebii mufachiisuu danda'u. Dhabuinsa isaa haalli inni ittiin rukute ofitti amanamummaan taphaticha dheengadda darbii El Clasicotiin yeroo jijjiiramee bahu miirri inni mul'ise ofitti amanamummaatti akka inni hin deebineef isa gargaareera. Kylian Mbappeen osoo inni goolii 13ffaa La Ligaati waliigala goolii 20ffaa warra dorgommii kana kan inni Real Madridiif galchee taphoota 8 La Ligaadhaan walitti aansee goolii galchuun reekoordii Cristiano Ronaldoos qooddateera. Taphni biraa kanarra Barcelonaan taphatudha. Waa'ee tapha kanaa muraasa kaasnee qabxiiwwan waliigalaa kan liigotaafanii dhaggeeffattoota biraan geenne kan goolamu ta'a. La Ligaadhaan egaa bara kana Real Madrid barri kan qajeele fakkaate taphoota 11 keessa 10 injifatee qabxii 30 garaagarummaa qabxii 8tiin Barcelonaa caaleera. Yeroo kanatti Real Madrid tariitii garaagarummaan kun 8 ta'e akka ittiin fufne Hansi Flick har'a qormaanni isaan eeggatu jabaadha xiinsammuudhaan akka gareetti garuu Elche waliin kan isaan taphatanii Elche hangas mara Barcelona waliin morkatetteen hedduu taphattoonni akka Robert Lewandowski Dani Olmoon miidhamarraa isaaniif deebi'uun Lamine Yamal El Clasico booda garicha injifannootti deebisuudhaaf tariitii itti gaafatamummaa akka itti kennan Hansi Flick taphicha dursanii kaleessa yaada isaan kennanii waliin dubbannee irraa amma miidhamarra ture miidhamarraa deebi'uun sun ga'umsaan akka inni of hin arganne taasiseera jedhameera. Taphni kun Barcelonaan gara morkattummaa keessa akka hin baaneef isa kan isaan gargaaru jettee kaasuu kan itti dandeessu tapha baay'ee murteessaa.
kaleessuma seeraa atileetinis dursaan leegichaa Naapooliin Koomoo waliin kan qixabe keessattuu Koomoon garii Faabrikaas illee jiruudha. Naapooliinis bara kana ga'umsa gaarii garee mul'isaa jiruudha. Kaleessuma dhiyeenya leenjisaa haaraa kan qacaree Juventus dirree isaatiin alaa garee Luushaan Isfaaleetii jechuudha. Gool 2-1 injifachuu danda'eetii jira. Bundesliga Germaninis Bayern Munich ga'umsa dinqiidhaan imalaa jira. Vincent Kompany jalatti gareen isa dhaabuun argamne kaleessas goolii 3-0dhaan yoo injifatu Gnabry, Jackson fi Baadeedha kan galche garee ofirratti galche taphataa Bayern Leverkusen taphataan kun tapha kaleessaa irratti taphattoonni kanneen akka Harry Kane Olise fa'aan turre taphattoota boqonnaa booda jijjiiramee seene Harry Kane jalqabarraa hin turre taphattoota kanneen malee garuu garee lammaffaa Champions League'dhaan PSG waliin qabame kanaaf qosate na fakkaata torbee kana kanas ta'u garuu injifataniiru. Bayern Munichiin amma yeroo kanatti dhiisammuunis ga'umsanis kan isaan dhaabu akka hin jirre Vincent Kompany sababa malee miti Bayern Munich leenjisaa kana walii galtee isaanii kan dheerese taphoota 15 dorgommii hundumaan osoo hin mo'atamin qofa osoo hin taane hunduma isaanii injifachuudhaan riikoordii kanaan dura AC Milaantu ture taphoota 13 walitti aansee kan mo'ate. Amma riikoordii kana lamaan caalee jira Bayern Munich kun Vincent Kompany bara kana gama hundumaan akka isaan milkaanii fi cimina garee addaati jettee kaasuu dandeessa. Taphoota torbee 9 hunda isaaniitu injifachuudhaan qabxii 27 leegichaa dursaa jira. Seenaa kana dura Leverkusen taphoota osoo hin mo'amin raawwate yookiin hojjete sana meebii carraa irra deebi'u illee ni qabaatu fakkaata. Gareen Vincent Kompany kaleessas injifachuudhaan leegicha qabxii 27 dursaa jira. RB Leipzigidha sadarkaa lammaffaarra kan argamu qabxii 22. Liigi Firaansiinis kaleessa Paris Saint-Germain shaampiyoonaa Awurooppaa deeqaa dhumaarratti goolii galcheen Niis goolii 1-0dhaan kan injifate. Deeqaa 94ffaarratti Goncalo Ramos kubbaa Kiivichaa Kvaratskheeliaan mijjeesseef galchuudhaan qabxii 3 kan milkeeffatanii kanaanis qabxii liigicha ittiin dursan argatanii jiru. Garaagarummaa qabxii lamaatiin Maarsee caaluudhaan sadarkaa lammaffaarra kan jiru jechuudha. Liigicha dursaa kan jiranii egaa morkiin liigichaa kan bara kanaa cimaadha kan fakkaatu. Garaagarummaan qabxii isaan gidduu jiru 2 qofa ta'uu isaatiin wal qabatee yeroon kennaa xumurameetii jira.